Akkam bulte? Bulle bultanii akkam nagaa? Fayyaa badhaadha. Nageenyi badhaadha. Akkam jirtan? Jirra isaa namni nagaa. Duraan dursitanii gaaffiif deebiin wajjin godhuu keessanii eeyyamamaa ta'uu keessaniif galatoomaa. Tole isinis galatoomaa carraan alaattanii akka fayyadamu asiin taasisuu keessaniif isinis galatoomaa. Mee maqaan keessanii eenyu jedhamtan? Maqaan kiyya Bobbaasaa Kaayoo naan jedhani. Biyyi jirru biyya Yamani. Dhalataa Oromiyaati. Egaa haala ammaatiif baqannaa gubbaa jirra. Mee guyyaa har'aa kana maaliif as dhuftan? Guyyaa har'aa haala amma rakkoo jiru wal qabatee ammas baqataan biyya kana keessa jirus rakkina hedduu keessa waan jiru. Rakkoo hojjettan rakkoo akkamii? Maaliin? Rakkoon baay'ee jira. Rakkoon turaallee ni jira. Amma rakkoo yeroollee kadhibee wal qabate ni jira. Inni kun immootu odoo rakkoon kun furmaatan argatee rakkoo ta'e lammataa ta'ee dhufe. Egaa garri deemu hin jiru garanumatti dhufnee waan tokko wajjin iyyannuma wayituu yoo kanurraa fuudhan jenneeti. Sunis egaa waan fuudhamus hin agarre. Egaa waardiyuma karra eeguun guyyaa akkanaa jedhamnee deebi'aa jirra malee namni seeraan waajjira hoogganee yookaan dhimma keessii baasuu danda'us kana sani nuun jedhan jiru. Egaa kaitii mannuun jiru gaa dhufneetumaan asuma geennee maqaa galmeessinee deebi'aa jirra kanu. Amma gargaarsa jira jedhanii isin waamamoo odeeffannumaan bakka kana dhuftan moo rakkinaan akkamiin? Kuni gargaarsi jirus hin jiru. Inni qabatamaa miti. Egaa namni rakkate hirriba keessallee ni abjootaa jedha Oromoon. Maaliif rakkuma yoo dhaga'utti jirtutu hirriba keessallee itti dhufa jedha. Baqataan kenna rakkinnuma yoo jiru qaburraa qilleensuma deemurraa dhagee dhufee as dhaabbata malee waan seeran dameen itti gaafatamummaa qabdu takka kana jira jettee ni yaamtee bakka kana dhaabbatan hin jiru. Dansaadha. Mee haadha guyyaa har'aa kana kunoo namoonni kun kan dhufanii fi hedduu isaanii dalagarraa ari'amanii waa'ee dhukkuba kanaan wal qabateeti isinuu sababa san dhuftanii bakka kana dhaabbatanii dalagaa isinirraa dhaabbatee dhukkuba kanarratti mee namni kennaa fi dhukkubni kun hagam hubannaa qaban uummanni kun? Gama sanitti qabxima takkaas hin qaban hubannaa inumaayyuu sadarkaa kennuu fi dhiisi. Tuqamaayyuu hin qaban hubannaadha. Akka biyyattiitti nama kennaa yoo doon ta'in bakka dalagaadha waajjira adda addaati irratti haasoyni ni jira. Haasoyni sun isaan warri barate warri biiroo adda addaa qabu dalayduu ijoollee kenna warri isaan bira dalagee qulqulleessituu qulqulleessanii jiraachaa jiran hundi isaanii ari'anii jiru. Maaliif isaan nama hubate garuu immoo yoo uummata keessa gaddeebitu uummanni hubannoo waan kanarraa wanni godhes hin jiru. Tuuta walitti ta'uun walirraan cabsanii deemuun baasa guutanii yookaan konkolaataa guutanii yaabbachuun geejjiba haal malee kursiin alatti dhaabbatanii deemuun akkuma duritti wanni hubannoo tokko hin jiru keessattuu kabaqataa kennaan baay'ee na gaddisiisa. Jireenyi inni duraan mana namaa dalagee jiraatu dhiiraa dubaraan amma arabni sodaatee jira. Dubartoota immoo yoo bultii dalaydees yoo nu bira deemuu baatte malee nu bira teessee yoo ta'e malee karaa deemtee deebite yoo ka jedhamu ta'e mamnuu'aa rakkoo dhibeetirraa koronaan ilma namaa addunyaarraa galchee waan jiruuf ka jedhamu ari'anii jiru. Namni keenya amma dhibbaan dhibbatti dalagaan qabu yoo siin jedhe nan qaanfachiisu. Haala guddaa kana hin jedhamne rakkina kana hin jedhamne keessa jirra. Inni uummata keenya baqattoota kanaaf hagam hubannaa kennaafii jirti wanti isiin kenniteef jira. Egaa yoo of dura ta'e malee ammaaf hin jiru. Of dura yookiin waan jedhamu hin beekne kan of dura isuma duraatitti dhiifna. Yeroo amma irra jirru kanarratti hubannaan jiru hin jiru. Barsiisni jiru hin jiru, gorsi kennamu hin jiru. Hin jiru. Egaa miidiyaa addunyaatirraa gara biyya keenyaatirraa chaanaalii adda addaatirraa yoo dhageenye malee akka nama baqataa kanaaf dhimmametti namni waan kana godhu waan kana barsiisu gorsu hin jiru. Mee dhaamsa hawaasa keenyaaf ati dabarsitu maaliin waa'ee dhukkuba kanaatti wal qabsiifteeti? Ani ka dabarsu akka nama tokkootitti rakkoodha. Yeroo kanatti warra gurguddannee kaapitaalii gurguddaa qabna jedhanuyyuu boochisaa jira. Warra rabbii gaditti nuti jira jedheeyyuu har'a hirriba dhoowwee walitti kalaa'uu dhoowwee jireenya guddaa warra jiru har'a zeeroo irratti deebiseera. Nuti immoo humna rabbiitii waan jirruufu ummanni keenya keessattuu baqataan biyya kana jiru
abbaa biyyaas ta'e of eeggannoo gorsi ogeessa fayyaadhaa isinii kennu yookaan aangoleen biyyattii bulchan gorsa kennan qabadha fayyadama qulqullina eeggadha wanni kun dalagaa xiqqoo raawwannuun dhibeen guddaan dhufuu jira kanaaf jabaadha of eegaa qulqullina keessan mana keessan maatii keessan yeroo yerootti qulqullina eegaa fiin jedhaan kanu gaafii deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomisin jenna ulfaadhu horii bulu galatoomaa isinillee eenyu sinin jedhan antu duraan dursitee gaafii deebii collee tuuboo wajjin godhuu keetiif hedduu si galatoomnaa galatoomisin jenna galatoomii haadha guyyaa har'a maaliif hojjetameera? Guyyaa har'aa haalli nuti keessa jirru baqataa Yemen kun hedduu haalli keenya baay'ee rakkisaadha. Gargaarsa gaafachuudha. Sagalee golbuuti. Waajjira UN'dha. Gargaarsa akka nuuf godhan waa'ee gartee dhukkuba amma addunyaarra gadhiifame kanaaf baqataa rakkina addaatu irra jira. Warreen biyyaa gartee baqataa kanaa hedduu hojiirra dhaabanii ilmaanii wajjii baqattoonni hedduu baay'ee rakkataa waan jiraniif jecha baqatan isin as eeggatanii fi anarraa kaasee hundi keenya gargaarsa gaafachuudhaaf asitti argamne yeroo ammaa kana keessatti. Akkasii amma yeroo ammaa kana waa'ee dhukkubaan wal qabateeti dalagaa nurraa dhaabanii rakkataa jirra saniif gargaarsa UN gaafachuu dhufnee jechuutti jira. Amma dhukkubni kun namoonni keenya kun walitti sissiiqanii kun waliin maxxananii kun akkana wal bira taa'u jiranii isa kana mee akkamitti ilaaltaa waa'ee dhukkuba kanaa maal jettu? Waa'een dhukkuba kanaa haala akkartee adeemsa addunyaarra laallu kanatti hedduu nama sodaachisaa jira. Garuu namni keenya gartee amma rakkoon inni itti jiru rakkina guddaa keessa waan jiraniif jecha waa'ee dhibee kana ofirraa xiinxalaa jiraachaa jiran. Kanaaf rakkinni beelaa daa'immanii wajji waan miidhaa jiruuf jecha isaan amma daa'imman keenya kana akkamitti beelarraa baraarraa kan jedhu ilaalaa jiran malee dhibeen kun dhufee nu miidhaa jira addaan si'ee dhaabbannaa jedhanii gartee tika dhibee kana akkaataa itti ofirraatiisan namni hubachaa jiru hin jiru ammaa. Mee baqattoonni amma baqatanii as jiran kun hubannaa waa'ee dhukkuba kanaa akka ittiin daddarbuu fi akkamitti akka nama qabu wanni isaan beekan jira mee ati achirraa maal jedhu? Waa'ee kana gartee karaa mootummaanis ta'e karaa UN'tiin qajeelchi baqataadhaaf kenname tokko hin jiru. Akka bifa kanatti dhufe egaa akka kanatti gartee harka keessan dhiqadhaa jedhanii waanuma gartee miidiyaa tokko tokko irratti hordofan yoo taate malee qajeelchi fi tikni biyya kanarraa kennameef baqataaf uumutu hin jiru. Haalli biyyaa kun biyya kanaa wal qabatee biyyi kun lola keessa waan jirtuuf mootummaanis wanti inni dabarse hin jiru jechuutti jira. Gama UN'tiin hoo hagamii gargaarsi jira moo hin jiru isa kana akkami? Karaa UN'tiin namoota tokko tokkoof gargaarsi kennamaatuma jira. Warreen gartee fayyaa hin qabnee fi gartee dubartii jaarsa hin qabne ilmaan qabaniif saniif gargaarsi hanga tokko kennamaa jira. Laakiin baqataa waliigalaaf gargaarsi godhamaa jiru hin jiru. Isa kana ammee namoota waliin mammaxxanii dhukkubni ittiin darbu kana ammee akkamitti ilaalutti barbaadanii dhaamsi ati dabarsitu maali? Dhaamsi baqattoota keenya dabarsu keessattuu baqataa Yemeniif gartee hanga danda'anii odoo of eeganii addaan siqanii mana keessattis qulqullina gahaa odoo godhatanii afaan ofii hidhatanii addaan fagaatanii jiraatanii baay'ee kana isaaniif dabarsuu barbaadan. Hedduu galateeffannaa kenna baay'ee si galateeffannaa ulfaachuu horii bilisii jenna. Galatoomaa isinillee uffannaa carraa kana naaf kennu keessanii. Hayyamaa. Akkam oolte? Miila amma yeroo ta'e miilaati. Miila? Maaliif akkasisa? Dhibee amma dhufe kana koronaa jedhaniin kana. Kanatu qaqqabata namaatii waliin maxxana kanaaf amma anaaf si waliin kalaa'uun kunuunsu rakkinna fidaa beeki. Kanaafuu miilaan salaamata ol fuuneetiin harka waliin kennuun ba'uwaadha. Akkana? Maali rakkoon yoo harka wal salaamaa maaltu dhufa maaltu jira maa harkatti? Jarmiin adda addaa jiska hulaa yookaan immoo hadiida adda addaa qabattee nama adda addaa salaamata nu fuutaa sanirraa jarmiin namatti dabalachuu. Akkasii? Okay, galatoomi. Mee eenyu siin jedhan dursa maqaa kana? Maqaan guyyaa Ziilaa Muhammad Seydii. Maaliif achi dhuftan har'a? Ani gargaarsa wanni kanarraa barbaadan dhufe. Dura isin gargaaraa turte moo akkamii? Duraanis homaa nu gargaarree dalagaa dhaabneetiin dhibee kana waan dalagaa dhaabne amma gargaarsa feenanneetiin akka dhufne isaan kanatti jechuudha. Waa sababa dhibee kanaa dhuftan. Sababa dhibeetiin. Mee amma baqattoonni hedduun bahanii hulaa UN kanaaf wal gahanii jiranii baqattoonni keenya waa'ee dhibee kanaa irraa hagam hubannaa qabanii jettee yaadda kun walitti mamaxxananii kun wal bira taa'aa kun waliin riiqatee dhaabbataa jira waan doktoroonni jedhaniif waan hawaasni keenya jedhu kanaan hagam himee akkami?
garuu manni biyya kana Yaman tan hin seenne jedhaniitiin sodaa dhiisuudhaan akkasitti waliin maxxanan malee osoo biyya kana ka seenu taate namni walitti hin maxxanu addaan fagaatee jiraate jechuudha. Ewa, mee asirratti amma biyya kana hin seenne jechuu jirta. Seenee dhabuu biyyattii kun lolaan yeroo dheeraa turtee jirti. Isaan kun mootummaan hedduu wal quba qaban jedhee yaadu. Mee akkamitti seenuu dhabuu kana akkamiin mirkaneeffatanii beekanii akkana gochuu danda'an fakkeenyaaf xaaliyaan yoo fudhanne odoo hin seenne jedhan uummanni isii dhume akkasitti. Odoo uummanni hubatiin jechuudha. Isa kana raamee akkam jedhu. Akka hubannetti miidiyaa irraa waan hubanneef miidiyaan Yaman seennee jechaa hubanne malee dhugaadha. Dhibeen kun biyya kana seenuu ni mala. Nuti irraa quban qabnu miidiyaadhaan nuun jedhanii sanuma fudhanne malee akka dhibeetitti jiraachuun ni mala. Nuti immoo sila akka danda'amutti waan kana ofirraa ittisuudhaan waliin maxxanuu dhabuu addumaan silaa hiilee jiraachuun wayya. Garuu rakkinnan nu godhe akkam taane waliin maxxanneetumaan akkana jiraanna dhabumatti iyyanneef. Hayyee gaaffii deebiin wajjin godhuu keessaniif hedduu galatoomii ulfaadhu horii bulisin jedha. Duraan dursitee gaaffii deebii nu wajjin godhuuf hedduu si galateeffadha. Hayyee galatoomaa isinii. Mee har'a maal ta'u sibitti? Har'a wanni isin fide kan rakkoo jireenya biyya Oromaa kanarraa kan ka'e iddoo kanatti gargaarsa gaafannee dhufne akkuma isin argitan kana haalamni amma haala kana guutee jira wannan ka silaa hulullee irraa kana hin jiru sababa amma dhibee biyya seera kanaa ni gargaarsa ni jedhamaa jedhanii garuu nama gargaaramellee hin argine sanuma mee yoo rabbi nu laaffise jechuudhaaf as dhufe. Ati amma duraan dalagaa qabdaa ture? Ani duraan dalagaa inni qaba ture amma garuu hin qabu. Maaliif dhufan? Wanni cufaniif sababa dhibee kanarraa kan ta'e uummanni keenya keessattuu nama gurraacha kana akka waan isaan dhibee kana itti fidanitti ilaaluudhaan dhiira qofa osoo hin ta'in shamarran illee dalagaa yaasuudhaan bakkoota tokko tokkotti amma eegalamee jira. Ittolleen hojiileen cufamee jira jechuudha. Sababa isinirraa dalagallee nurraa cufanii turaadhaa jedhanii bujuun baatota tokko malee akkanumaan ijaazaa akka mana ta'an godhaa jiran. Dhiira qofa osoo hin ta'in shamarran illee jechuudha. Hunda isaaniitu amma naannoo tokko tokkotti sila shamarran guutumaan guututti warri bultii dalagan yaa waa sila nu bira taa'u yaa galaa gara mana keessanii kan jedhan irra ga'anii jiran jechuudha. Kanaaf amma sababa saniif haalamni amma asitti argamu kun guutuun gargaarsa barbaachuudhaaf iddoo kana argaman. Anillee sababa saniif dhufe jechuudha. Ati amma hedduu rakkattee jirtamoo akkam? Rakkina tokko malee wanni as nuuf fide hin jiru. Mee haala amma dhukkuba deemaa jiru kanarraa bifa kamiin hawaasni keenya ofirraa ittisuu danda'a? Mee akkamitti ilaalta amma dhukkuba kanaa fi hawaasa keenya ka baqqattummaan biyya kana jira wajjin? Egaa irra guddaan rabbumatu nama eega. Rabbuma qaba uummanni keenya. Wanni nuti ofirraa tiisinillee kun lola rabbiiti. Tiisinillee wanna jennu hin dandeenyu. Rabbuutti nurraa tiisu garuu immoo akka nama tokkotti wanni gochuu qabu namni keenya jechuudha. Iddoo wanni kun itti baay'atuu fagaachuu fi ammas immoo iddoo namoonni walitti heddummaatan fagaachuu qabanii akkasumas rabbiin rahmata nuuf haa godhu kun lola rabbiiti. Rabbi nurraa haa deebisu. Namni keenya dursa of eeguun dirqama ta'a. Yoo isa dhukkube wanni kun bifoota adda addaatiin kan calaqqisiisu jechuudha. Bifa sana irratti hundaa'ee atattamaan gara mana yaalaa dhaqee yeroo seenuuf yeroo harka isaa dhiqachuun maatii isaanii kan wayita hirriibaa isaan ka'an akkanuma nyaachuu osoo hin taane dhiqachuun baakteeriyaan kun bulii 14 booda kas keessa ka'u ta'uudha. Baakteeriyaan kun harka qaama namarra qaqqabbii adda addaatiin dabra hafuuraan dabra. Kanammoo tuttuquudhaan dabra. Mee isa kanarratti amma hawaasni keenya baqqattummaan kan jiran ulaa UN afur wal ga'anii jiranii akkana waliin mamaxxananii kun wal bira taa'ee wal tuttuquu jiran. Bifa kanaa mee akkamitti ilaalta? Dhaamsa akkamii dabarsataa isaan kanaaf? Isaan kanaaf kun akka dhibee kanatti sila bakka kanaayyuu dhufanii miti. Ginga wanni godhan qabu rakkoodha bakka kana nama geessa. Osoo walirraa xiqqoo siqanii tartiiba ofii eeggatanii waan silaa deemaniif san odoo galmayanii bareeda. Dhaamsa nu qabnullee fi walitti maxxanuu walitti ho'uu osoo hin ta'in wanni kun qaama namaa keessa osoo hin mul'anne bulii 14 ture jechuudha. Ni daddabra wanni kun qilleensaan dabra hafuuraan dabra namni keenya immoo hubannoo waan hin qabne muuxannoo waan kanarraa dhibee kanarraa waan hin qabne
ولدت متني ثمان سما ربي جدانويو ماكينة كرادي متجرو فولا دوران تابتو إجا سيكن ليجرا ميرا بوتو سيكن ليجرا جلاسي تماكينة داندي ردي مزال كاناتو لولي مور ربدا ربي نويغا قمسا هنغتو ماكينة فيا كينا eeguun dirqama kanaafuu uummata keenyaan walitti heddummachuun taane tartiibaadhaan raffiseera keessan eeggadhaatii tartiiban maaliifi wanni kun hafuuran dabraa bakka siqqaqmu hin beeytu bakka si tuttuqu hin beeytu tuttuqaa waan dabruuf nuti immoo walitti maxxanuun kun sirrii miti walirraa fagaannee hojiin wal jibbuu osoo hin taane sababa rakkoo kanaatiif sababa dhibee kanaatiif walirraa siinee raffiseera keenya eeggannee osoo akkasitti jireenya keenya yaalii goonee jedheetiin abdii qaba. Dhiifama maqaa isin gaafannee maqaan kee? Ayyaani Murteessaa Maamad jedhama. Murteessaa Maamad hedduu galatoomii fayyaa dahii ulfaadhu gaafii doobiin hojiin godhu horaa godhu. Warahmatullahi wabarakatuh walaalayaan assalaamu alaikum wadu fiicantiin gabigiinuba insha Allah salaamtaan ta'e taqaama qalbirra buqqaate isin bira haa geessu jecha itti aansee ammaas insha Allah interview tokko obboleessa keenya Soomaalii ollaa keenya ka ogaadeen isa wajjin interview tokko dalayna waan kana ta'eefu gaafii fi deebi'aa kan akkan waliin dhageeffatan inaad walaalayaan nala dhageessitaan marranaa ninka waan nin abuwaan wayn oo ku dhashay dhulka ogaadeeniya gobolka ogaadeeniya ee Ethiopia marka insha Allah anuguna inaan waxyaalo xaaladda imika socota waxyaalo qaarkood inaan weydiino ayaan halkan isku niminay insha Allah inaad daawataan baan rajaynaynaa walaalay walaalkay horta marka ugu horeysa halkaad ku dhalatay iyo magacaaga iyo waxaad iiga sheegtaa insha Allah halkaad dalkaad joogtay walaal waxaan ku dhashay dalkan qaybtiis weyn waxa lahayd Oromo markii hore wadan Oromo waxa Soomaalida Oromona waa walaalo way ku wada noolaayeen dalkaas ku dhashay gaar ahaan meesha dhagax buur baan ku dhashay alxamdulillah gumeystii baan naga soo eriyay dadku gumeystii soo bari kicay baan hayna markaan wax ku loonahay dalka Yaban baan hadda ku noolaa alxamdulillah waxa jirta shaqalaan xanuunada la sheegayo waxa fiican in laga hortago dalka Yaban wali laga helin laakiin si dib badan buu nagu hayaa shaqalaan baa jirta rag iyo dumarkii cidna ma shaqayso waayahay walaalkay waxaan ku weydiin lahaa haddii ay mar shaqadu joogsatay dadka reer Yaman ma waxay arkeen inuu xanuunka yimid mise ma way ka shaki qabaan oo wasaaraddu saxa waxay tiri dibtoono aan gallo si aan isaga ilaalino balse ma sheegin idaacadaha in laga helo hadda wali meena sheegin dibtoono baa lagu jira waa laga cabsanayaa kaliya okay marka dadkan soo barakacay halkan degan haddii ay shaqadii ka joogsaday see u nool yihiin ayaa ka bixiya kirada noloshoodu say tahay dadka noloshooda suuqay ku dabari jireen alyoom waxa la yiraahdaa bay eryan jireen alyoomkiina hadda uu ka soo xidhmay dadkan marka ilaahay baa u maqan nimanka meesha jooga ee dadka la yiraahdo inta meesha joogana dumarka ciyaalka haystaba waxay siiyaan 6 bilood ay musaacado siiyaan iyo ninka dhaawaceen shaqaysan karayna jaban bay siiyaan ragga dhalinyarada sida kala shabaabka waxba lama siiyo marka dadkan ilaahay bay leeyihiin UNT way u yeedhay waxa ugu yeedhayna ilaa hadda waxna jijaa kama hayno war kama sheeg karo marka maanta waxa xagga la isku kiyeedhama ina wax la idin siiyaa mise in la ballamiyaa mise in dadka la ogaado tiradooda saan warka ku helay waxna lagu yeedhay in dadka tiradooda la ogaado waxna wixii loo gartay in ay u garatana in la siiyo maxaadaanay gabayaadii aad hoosta dhigi jirtay may masaxay mise weli way ku yaalaan gabayaanteedu way yaalaan sidii u wada shaqeynay wixii oo dhan marka Facebook waxaan ahayn YouTube ma leedahay channel YouTube waan leeyahay magacayga wuu furan yahay magaca YouTube ka noo sheeg anaguna sidaan anaguna kugu share galeyno oo adduunka ku wada gaarto magacayga waxa YouTube ku xay qoran Nimcaan Sheekh Axmed ayaa igu qoran Nimcaan Sheekh Axmed waad maasata waa magacaaga dhabta ayaad ku qoran magacayga dhabta aan ku qortay marka insha Allah gabayadana sameeynaysi ma gabayo waxay ahaayeen bulshada dawo amso gabayo politician oo maxaadaanay gumaysiga iska eriyay ma waxa ahaan gabayo bulshada dawo ah online war gumaysiga iska ilaaliya dad wada dhalatay baa tiinay gumaysiga iska ilaaliya dhaqankiisa ayaa ahaay okay waa arrin wanaagsan
شاء الله قبل هذا وانو قاضينا يوتيوب كنا نسجل لنا هذول اللي هذا ما دامت يوتيوب كاجا مقع يوتيوب كاجا نو شكتي كنا وحاربنا كل أورما إيو سومالي لبا ما هو ولالو وامد كنا صح أبا كنا نوكودا دشين صح دول كنا إلهي نكودا أبوري صح ميل كنا نودي دقيه صح ما دام أي ساعتها أورما إيو سومالو إنه كعنت إسقف صدان أي إن شاء الله ماشي أي جوجان با كعنت إسقف صدان حريته ده قبتها راديان صح ما حد أورل له هذا waxaan oran lahaa tikili ayad waxa weey Itoobiya ka nabad gali kartaan ama ku guuleysan kartaan waa in Oromiya Soomaali midowdo waa hal mid laakiin suwaana qalbiga ka midoobaan diinta waa ka mid dhaqanka waa ka mid inay qalbiga ka midoobaan ayaan kula talin lahaa waa sidoo walaalkeen yiri horta Oromiya Soomaali laba maaha waa mid waa hal maadaama ay tahay in ay sidoo walaalkeen sheegay diinta ka mid bayhiin dhulka ka mid bayhiin dalashada ka mid bayhiin laakiin qalbiga ka midoobaan buuri waa ray wanaagsan walaalkeena siiye ma sha Allah waanu ku faraxsanahay oo baleeyankayna ka qaali galatooma isille khaasatan daawaca jirtan oo ka baleeysa kanyajeti Oromon fi Soomaalin oo baleeyanije garagarumaan qabto rabbi subhanahu wa ta'ala la fatakati umeje abbaata korra dhalatanije deebaani nama tokko jeesan waan qalateebu waan hijaa adawini fi gabrummaan isaa muddesan raabahani jaalala obaleeyumma godhatanii qalbii waliif bananii harka wal qabatanii wajiso soo qabanii waan juu obaleessa keenya nu ibsa haagalatomu Abdurrahman walaalkay oo ma santahay sida ma isku arkay لا سلام بيد waan qalateebu kuba kan raayis akka isbaraadan janakat if eegan ilmaan Oromoo isin hundi kaysanu waan qalateebu obaleessa keenya kunilleen yaada kana isin dabarsee jira afaan Soomaaliitiin akkasumatu jabaada if eega if raayis eegas kuba akka waqabna waan ma santahay walaalkay eega duraan dursitanii gaafif deebii chaanaala collee tuuf kan jedhu wajjin nu godhuu keessaniif eeyyamamaa ta'uu keessaniif galatoomaa isin jedha mee maqaan keessan eegu Maamman keessanoo Naasir Hussein ewa galatoomaa mee guyyaa har'aa maaliif asitti argamtan guyyaa har'aa gara kan biyya keessa jiru addunyaa irra jiru kana ilaalchisee gargaarfii jiran jedhanii dhumaan kaleeffarrallee soollee waan har'a bichaa otoo hin taane leellee asuma dhaabataa barbaaduu keessatti akkuma isin argitan kana daa'imaa ijoollee dubartii tokko nafne akkasitti asoollee har'allee deebinee dhuma dhaabataa irraa rakkinni addunyaa irra jiru kana dhukkubicha kana ilaalchisee dhumaan duraanuu rakkina qabna nu taaftee rakkina irra rakkinni nu dabala warri yeman akka rakkina qabna taaftee rakkina nu dabalamna rakkina sanii kan dhaabarraa jirra duraan isin gargaaramoo waa'ee dhukkuba kanaatti wal qabatee dalagaa kennaa nu beeku waa'ee dhukkuba kanaa wal qabatee dalagaa dhaabdan duraan duraa manaa kaffalachuu danda'a kanaaf yoo waan nu kennan jennee dhaabbachuu jira isaan kun duraan isi gargaaraan jedhanii bakka nu jirru quban qabanii jettu amma immoo isi waamaniitu moo gargaarsa jira jettanii odeeffannoo maammoo rakkinnumarraa dhuftanii asitti bakka kana hojjetan waan akkanaa jira ba'a namni waliin jennaan waan baanee asii jirtu malee isaan nu waamanii booda bareeda waaqni isin gargaaru mee amma ummata waa'ee dhukkuba kanaa irratti ummanni keenya hagam hubannaa qaba isin hagam hubannaa qabdan hubannaa tokko qabu hubannaa qabanne kana wajjin wanni biyya masqalaa jechuudha wanti biyya wali masqalaa jedhan san maa wali seenneet maan dhaabachaa jirra malee rakkinni nuuf laafuu duraanuu rakkinni keessa jirrannee dhaabachaa jirra malee dhukkubichi kun waan ittiin safaatanii yogguu laalu hulaa irratti hedduun isaanii wal dhiibuu jiranii wal daddarbuu jiranii dhukkubichi kun immoo kan darbuun tuttuqaanii isa kana irratti mee maal jetta akka nyaanchaattillee akkatti biyyi fayyaa gorsa kennaa turanii addaan fagaatanii dhaabbachuudha walirraa fagaatanii jechuudha kun fageenyaaf itti wal ammatee dhaabbataa irra namni akka xaggatu dhukkubicha wallaaqu malee walballeessu malee waan addaa wanta godhaa argatu inni irratti ni dabalamaa jira mee amma isa kana irratti sila baqattoota kana namni to'atu namni duukaa bu'u UN isaan kana hagam hubannoo kennaafii jira wanti hawaasa kanaaf UN jidduu jiru jira gama dhukkuba kanaatiin akkasuma immoo biyya kanaaf hawaasaaf ergaan dabraa jiru jira akkami barreeffamaa haa ta'u miidiyaan haa ta'u
إني هذا كافر مثلا أولاد سبتين قبل ما نقول فجأة نقول أولاد سبتين كنا نحن ورجعنا بس हमने जब भाई वाना कना तीरा दम फगाट आगे आज दूर ले बरसंकन ने भी अम्मा से एक नम लोगे वाना कना जिरा दम फगाट नम जिरा मुंगा मानिस जिरा दलिस दंता जाने भी मैं हवा से खेलना फिर आप कभी दबा चाहता हवा से खेलना का लुबुन दिटेन दे नमत लाभो नहीं थी उन्होंने फगाट तरफ नमत से जाता फगाट ने वाना दिन तक करने जंदे में फगाट उल्फात गलत होगी सिंजन मैं आती नासिर हुसैन मैं आती aku mau beli sekian aja dari rawai coba karena rame macet lah banyak hamadan ada auditornya di sana wanti benani jadi ala rakoni kedatnya mati juga wanti benani akka gamasera dia tokoti akka yandi lokani akka hubannu osoo dhukkubni koronaa si qabe ati maal gooti ani akka nam tokkooti yookaan akka mataa kiyyaatti namoota irraa fagaattee adda bahee irraa dhiyeessu akka inni maatii kiyyaa fi saba kanatti akka inni miidhamne ulfaat galatoo baay'ee si dinqisiifadhaa horiif dalagaadhaan oliis wallahi duraan dursee gaafiif deebii chaanaala collee tuubojjiin nu godhuu keetiif eeyyamamuu ta'uu keetiif galatoomi siin jenna. Garanna ka'een badina bareecha mee maqaan kee eenyu siin jedhan? Saadaa Daawud Ahmadiin jedhama. Eewa mee guyyaa har'aa maaliif asitti argamtan? Wanni asitti argameef sababni dhibee koronaa jedhamtu jecha hojii namu bakka jirru dhaabne haala duraan garaagaraatiin jiraachisuu turre. Waan san ta'eef amma bakka hojiin dhaabbattee manatti deebine ulaa UNHCR duratti gargaarsa barbaada. Eewa mee hojiin dhaabatte jettee waa'ee dhibee koronaa kanarratti amma kunoo namoonni keenya akkanatti hulaa irratti wal dhiibu jiranii namni addaan sissiiqaa jetti doktoroonni addunyaa irratti isaan immoo wal dhiibu jiranii isaan kanarraa uummanni keenyaa fi dhibeen koronaa hagam hubannaa qaban uummanni kun. Namni rakkina irra jiru dhibbeedhaas haa hubatu natti fakkaatu nama kana rakkoon manaa baase numa dhageenya dhibee koronaa jira adda fagaadhaa harkaas dhiqadhaa walirraa fagaadhaa harkaas waliin fuudhinaa jechuus numa dhageenya garuu gaa namni rakkate dhukkuba waan hin sodaanneef dhibee waan hin sodaanneef. Isa kanarratti UN hagam dhaamsa dabarsaa jirti hawaasa keenyaaf. Uummata akka waan dhageenya hin qabne. Wanti dhaamsa dabarsanillee hin jiru. Akka waan dhageenya hin qabne. Uummanni keenyallee waan kanarraa hubannaa wanti qabu jechuudha. Eewa mee uummata kanaaf ati uummata Oromoo kanaaf baqatee as jiru kanaaf yookaan baqattoota hundaaf mee dhaamsa akkamii dabarsitaaf ati? Akka mataa kiyyaatti gaadhaamsaniin dabarsu obboleeyyan kiyyaa ilmaan Oromoodha saba koo qaama koo ifeegaa haa ifeeggannu akkuma mootummaan jee akkuma uummanni addunyaa jechaa jiru dhibdeen tun dhibdee addunyaan guutuun irraa rakkachaa jirtu irraa nu haa baraaruu tahee immoo sababa godhachuu qabnaadha dhaamsaniin danda'amu kana. Eewa mee odoo dhukkubni koronaa kun kaasi qabuuti rabbi sin taasisiniiti mee maal gootaatin? Wanni hin qabu gaa sababsadhaa jedhanii sababni duraa maatii irraa fagaadhaa ilmaan keessan irraa fagaadhaa namarraa fagaadhaadha. Wanni kun seefii rabbii waan ta'eef ilmaan kiyya irraa fagaadhee akkasuma ollaa kiyya irraas maatii kiyya irraas fagaadhee aga danda'amutti gaa bira kutee namatti isuun qaban jira. Duraan dursitee gaafiif deebii nu godhuu keetiif maqaa chaanaalaa collee tuubiitiin galatoomis hin jedhe. Maaliif asii argamte mee rakkinni as fide maali bakkiin kun maali inni? Bikin sama dhibee addunyaarraa haata kanaaf asitti argamu. Sababa kanaaf gargaarsa jennee asitti argamnee walitti kana makamuullee hin qabnu. Wal baraaruullee qabnaa uummata nama asitti kana waliin makamuullee adda baasanii wayyaana. Kunoo daa'imman qabatanii dhuftanii dhibeen koronaa akka jirullee hubattanii isa kanaaf addaan faffagaadhaa jedhanii dhukkuba kana uummanni keenya kun kabaqate kun akkamitti hubannaa qabanii? Hubannaa wanta kan qabu. Hubannaa qabanne adda fiiguu qabna. Hubannaa walitti qabnu waluma yaa jirra. Rabbiin waan ta'eef rabbi musiibaa rabbi namatti rabbi mamma gafanna. Waan goonu qabnu. Inshallah rabbi tokkichi waan ta'eef warraati kana manni keenya itti fagaachuu qabaan jira. Mee ati iddoo kana namni akka baatuun beekaa daa'ima kana maaliif fiddee dhufte ati maaliif nama bira kaattuun qabdu? Nama bira
berhadung kamu. Abbaan daa'ima kanaa hin jiru? Abbaan daa'ima kanaa illee ati namni berhadung jiru. Kana sabuma sani baadhee dhufee. Mee nama kanaaf dhaamsa akkamii dabarsitaaf atini amma? Obboleeyyan kiyya kan hundaan hojjeta fagaadhaadhaa rabbiin haatii suutii famaa bakka hundatti hin jaan. Ayyee gaafiif deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomii mee dursitee gaafiif deebii colleetuu wajjin godhuu keetiif galatoomi siin jedha. Mee eenyu maqaan kee? Fatiyaa siin jedhan. Mee guyyaa har'aa maaliif asitti argamte? Addunyaa kanaan asitti argamte. Eewwa. Mee maaliif dhuftee har'a guyyaa har'aa kana ati as? Duraan dalagataa jirra. Sababa dhibee addunyaa kanaa dalagaa Eewwa. Mee amma akka doktoroonni jedhanitti dhibee kanaaf walirraa faffagaadhaa jedhan. Iddoo kana yoo laalu namoonni walitti mamaxxananii hulaa dhiibu jiran, walillee dhiibu jiran. Akkasuma immoo kun wal bira tattaa'anii kokkoflu jiran. Ati isa kanarratti mee uummataa fi dhibee kana hagam hubannaa qaba uummanni keenya kun dhibee kana? Dhibeen sirriitti hubannaa qabna ammoo sababa gargaarsa dalagaa nurraa dhaabbatanaaf gargaarsaaf dhaabbachuu jirra. Takkitti har'aa kana immoo ragumaan nurra kennee dhaabbachuu jirra. Gaafiif deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomii horii bulisiin jedhe. Akkamii obboleetti? Fayyaa keetii mee guyyaa har'aa kana maaliif asii argamte? Wanni asitti argamneef dalagaa irraa nu yaasan. Kunoo dhibee kanaaf jecha nurraa yaa'anii aromni alaggan nu yaasee jira. Kanumaafuu fala akka harka nuuf as dhufnee miti. Mee dhibee kanaaf dalagaa irraa nu ari'anii rakkannee UN afoo dhufnee jette. Waa'ee dhibee kanaa hagam hubannaa qabdan beektanii waa'ee dhibee kanaa? Waa'ee dhibee kanaa hogguu arabni nu himu. Alarraa isiniin nu fidaa jaanii firaan oofu malee waa takka irraa hin beeknu hogguu dhageenyu feesbuuk irratti kunoo mitira meeqa addaan fagaadhaa jaanii hin beeknu wallaahi waa'ee isaa rabbi nutti fidini. Meetira tokko meetira lama fagaadhaa jedhanii doktoroonni amma isiniin kun kunoo wal bira tattaa'u jirtan. Inni kun immoo kadabruun tuttuqaa fi wal qaqqabuu fi waliin maxxanuu yookaan hafuuraanis yoo qofaan yoo hattifatan ni dabra. Isin amma wal bira tattaa'u jirta. Isa kana mee akkamiin fudhattaati? Isa kana akkitti fudhannu nuti bakka itti dheessu nu qabnu uummanni mana gabaa mana dheessa. Bakka itti dheessu nu dhabaas nu fide. Amma UN afoo jirtanii UN afoo jirtanii mi amma? UN waan kanarra waa isi hubachiifte jira. Wanni nu hubachiifte takka hin jiru. Homa takka wanti beektan hin jiru jechuudha. Amma dhimma gargaarsaa qofaaf dhuftanis. Dhimma gargaarsaa dhufne mana keessatti dhumuurra inni irraa dhufne gargaarsa barbaada. Rakkinni asiis hin fide jechuudha. Rakkinaan nu fide. Eewa. Wanti hubannaa qabullee hawaasni keenya hin jiru. Hin jiru waa takka hubannaa takka waraqaatu jawaazataa nurraa katabaan jiran kuno waraqaa ammataa kiyyaaf waraqaa jawaazataatiin qaba hin dalagduu naan jaan waraqaa asli yoo qabatte malee. Eewa. Mee kanarra dhaamsa hawaasa keenya kaas jiru kanaaf mee maal dabarsitaati waa'ee dhukkuba kanaa irratti? Akka doktoroonni jedhanitti. Akka doktoroonni jedhanitti addaan fagaadhaa jedhanii gaa'e. Hogguu qaban namarraa fagaachuu akka namni kan ka'e namnummaan feetee ufa akka walirraa fagaatu hin dandeenye hogguun gabu. Hayyee gaafiif deebiin godhuu keetiif galatoomi siin jenna. Deemaa mama qabaatu. Asitti qalla deemaa. Warra malee ijaamu. Ya kakasada be ya sati bahe ya kakabarbada ya sati be unjirum dia ma malumasinje ya kakabarbada